كم جرتني جولي ورمو نجاك أبدني فيادا شير قدا تكشونا من يعرفو اوكي كيلو ميديا راكون كيلو ميديا مالي كيلو ميديا يجون أمة أوروموتيف ميديا دابتيمو ميديا أوبيديو of دابتي تنامي عدن وباسا هم بيني كيلو ميديا جزء هدو ركومتا جزء هند الرسمي جزء هدو ركو مجرتا واني جباستي وانا خيسا والمريتو قبل يورا كلين جراتي جباسني يورا كون جراتي وان خيسا والمريتو قبل جباستني في دون تايي داف حركة أو دمو مو مورالي أورومو تقوداتي مو مال ركيني سنكب ناي مامي مال ركيني كيلو ميديا كبو كيلو ميديا ركينا مالي كبدا وان يو ولي قلتين جراتشو باتيو فكين يافين جيبر نمني خيسا والمرياتو كبا مالي أورومو داف دابتو جرتمو مو تايي داف دابتو جرتمو مالي ركيني خيسا نافين قليان ركيني كيلو ميديا نافين قليان أكملتي وانا كنا جباسني أكملتي وانا كنا مالي في انترفيو قدوم برباجسي مالي في قافتهم برباجسي بكا إني جروتي بربادني في دون مالي برباجسي تايي داف حركة أو دمو مو مورالي أورومو رد تركان فتشو دمو مالي ركيني خيسان نمني تكوان تكون جراتو خيسان والمريا تملي جباسي أكملتي وانا كنا في دا مالي ركيني خيسان نوتي أجيفا دا خان نوتي تولي قالو دندين خان نوتي اتديمو دندين حاكا أمتا أوروموتي مالي سنف قلامي حاكا مالي برجاجي دان خارا تكو ديمو نددسان خارا تكو جتشو دوغا أورومو خارا دوغاتين باسا مالي خارا خجيباتي أمتا برجاجي سون وانو مهنتاني كيلو ميديا عرقو فامتي جيزيه دود أوبسي قويمي جتشاتين سبرا دبري كيلو ميديا أنا جيفا دا دوغا كيلو ميديا أما درس واني مسارا موتوما سينيتين مسارا موتوما سينيتين ساقالي عبيوت كاسايت أمان جافي ديتي حالكان أكنا قويا غوتو سيئيغا أولي أكامي تتاودن دي جنة كسيئيغا أولي آسي ولي ممورتي في الديرفتي هايي تاتي جنة سانيس قويا تاكوس داقي سامي قويا تاكوسي ساقالي جوار محمدين اسني في ديتي جوار أماني أورومو يادي جرى جنة harka marannee si'eene deebistee dhuftee dhiiseetiin dhiisnee jira waan ta'uu hin qabne saniif dhiisnee jettan ummanni maali nuti maali hoola seetan uummata kan wannummaan gizee feetan kijibdan gizee feetan uummata burjaajeessuudhaaf dhuftan rakkinni isin jiru maalidha miidiyaan kun miidiyaa eenyuuf dhaabbate miidiyaa saba oromootiif dhaabbate moo miidiyaa taayif hangaasaa fi jinni kaabuttaa walii qaqqabe moo maali rakkinni isin jiru keelloo miidiyaa keessa maaltu jira keelloo miidiyaa keessa eenyutu jira wanni waraana namni tokko waraana hoogganaan jijjiiramu waanuma jiru hoogganaan ni jijjiirama rakkoo miti kuni waan akkanaa gabbaastanii fiduun maal jechuudha oromoof yaaddanii dhugaa oromoof yaaddanii isin dhugaa miidiyaan keelloo miidiyaa jaamu kuni oromoof dhaabbate dhugaa oromootiif dhaabbate dhiiga ilmaan oromootiif dhaabbate dhugaa ummata oromoo baasuu dhaabbate dhugaa oromiyaa baasuu dhaabbate moo oromoo aarsuu fi daarsuu fi dhaabbate moo oromoo ajandaa kannuudhaaf dhaabbate naa himaamee naaf hin gali maali rakkinni keessan gizee dhibbata gaaf tokkoosi abbaa gadaa tokkootu Jawaar Mohaammed akkana qeeqee maal jettanii dhuftanii maxxansitan abbaa gadaa sun gabbeeti lakki waan kana hin goone je dhuftanillee dhiifama osoo hin gaafatiin waan sanis bira dabartan jechuu ammoo rakkinni fiddanii interview gootanii maali namni hoogganaan jijjiiramu waanuma jiru rakkinni keessan maali nu ibsuu qabdan keelloo miidiyaa gabbaatanii rakkina kana nu ibsuu qabdan gabbaatanii waan kana nu ibsuu qabdan keelloo miidiyaa kana haala nuti hedduu xiinxallee jira laalu jirallee takkarralee lamarree sadii afur laallee maali dheengadda burjaajii guddaa fiddan akkana seenneeti masaraa mootummaa seenneeti waan akkanaa kana finne jettanii daddeemaa turtan
haya jenne akkasitti keelloo miidiyaa nutis ummanni oromootis walumaan arrabsamu ture ummata kijiba ummata burjaajaa jenni opiidiyoon guyyaa san dubbiit kijibduu takka miidiyaan keenya hin kijibu miidiyaan oromoodhaaf dhaabbate hin kijibu oromoon dhugaa qabdi oromoon dhugaan dhiinisii dhangala'aa jira kijibaan bikka takka deemuu hin dandeenyu bikka takkas ga'uu hin dandeenyu kana beeka burjaajii akkanaa dhaaba dheengaddas guyyaa moo isin goofandamii walii qabachuu barbaaddan dheengadda waan hangaasaan jeefi keelloo miidiyaan godhe takka dhufte hangaasaan mataa quluu kana kamataa baalzinaa waan inni jeefi keelloo miidiyaa jee waan takka dhufte akkamitti yoonaan jettan keelloo miidiyaa dheengadda akkasitti masaraa mootummaa keessa sagalee gabbaasne jaanii iyyanii ogguma san deebisanii mootummaa rakkina mootummaan Abiyoot Kaasaayee rakkina nurra godhu jira miidiyaa keenyarra jaanii ummanni Oromoo miskiinni gawwaan goofandimii isaan banatanii 30,000 ol maali an dhugaani mamaan na gootan naala bushaklak dhugaa Oromoo nama tarkaanfatu ni salphisna nuti kana beeka dhugaa Oromoo tarkaanfate taanaan abbaa feete ani gabbaaseetiin dubbadda usneetuma isinirra kurne akkasitti goofandimii banattanii ummanni walii qabate kidadhiifama annaa maal jeeta gaabsan eenyu maqaan isaa hangaasaa maal jehee miidiyaan kuni amma booru gabbaaniti diyaaspooraan duraanuu goofandimii walii guuratuudhaaf akkanatti iyyanii jaan waanuma hangaasaa mataa quluu hangaasaa mataa ciqaa sunillee namni ta'ee ciqaciqiin kuna ciqaqqatii gaaf takkollee dhiqatee hin beene sunillee akkasitti waan inni jee isin ganama gabbaatanii dhugoomsitan ganama gabbaatanii goofandimii banatan ani maakiin ninki jibe hangaasaan goofandimii baafatu banatan deemanii jee isin gabbaatanii goofandimii bantan moo banne bantan maali rakkinni isin jiru isin maali dhugaa Oromoo irratti tarkaanfachuun maali rakkoo teessan maali rakkoon ምንድነው ችግራችሁ ሃይ ኦሮሞን ጢቅሾ ሆቴ የወለ ራጨብተ ገባተኒ ዱበተን ጀቹራ ጢቅሾ የወረኮን ጅራቴው ገባተኒ ምንድነው ማለ ከነቲ ማሊ ጀርጀሩን አከቲ ايش هذا يا كيلو ميديا هاي مالي سكنجا مالي نمني كيلو ميديا قدر رابرتو قبدا obboleessakee miidiyaa guddaa OMN ralaalu qabda OMN dubbii dhugaa fidee dhufa hin jarjaru waaf maali jarjaruun maaliif ummataan dhaqqabu miidiyaa kana akka wanni godhuu barbaaddan maali bikka takka ga'uu hin dandeessan kijibaan Oromoonis beekuu qabdi kijiba keessan kana gabbaatanii nu ibsuu danda'uu qabdan keelloo miidiyaa dhageessanii gabbaatanii nu ibsuu danda'uu qabda waan kana gootaniif gabbaatanii namni fedhe akkana jaalattanii fi miti kan naaso dhugaa waan irra ga'ee fi naaso takkarallee lamarree sadirree Oromoo burjaajeessu jirtan gizee meeqa guutuu Oromoo burjaajeessu jirtan takkarra 2 3 4 5 maali rakkinni miidiyaan kun gizeen haaji xiinxaltuu maakiin gizeen gajjee xiinxaluu gizeen gallaaluu gizeen gattaa'u miidiyaan kun miidiyaa Oromoof dhaabbatee moo miidiyaa taayyeedhaaf shubbisu jiru dhaggeeffadha warri opidiyootis yaa caccabtuu opidiyoo yaa laqaaqaami warra qabalee keessaa dooktorummaa fudhate warra mazzagaajaa keessaa qabaluu dooktorummaa fudhate na dhaggeeffadha yaa laqaaqaami ganda keessaa na dhaggeeffadha isinitti hima waraanni adda bilisummaa Oromoo yoomillee ta'u arras boorus waan takka if dura malee if duuba hin deebu abbaan fedhe burjaajeessus hin danda'u abbaan fedhe adda facaasus hin jiru walii galtee ni qaban walii gallee deemu jira arras boorus abbaan fedhe baga gammaddan Oromoo baga gammannee jaakaa buttaa hudduu buttaa kana hattu leeba waan akkanaa kana nageessanimi burjaaja akkanaa kana ifirraa ilaaluu qabdan namni amma keelloo miidiyaa akka maakitti gabbaatee ibsa baasu ibsa tokko kan nu qabda wanni kana goote maali yoo rakkina Oromoon xiqqisho walitti mufatte ati maali haqa himaa keenya gabbaatee himta jechuudha gaati yaa haqa himaa hey maali akkanni maali ani bar ni rifadhe bar gizee በጣም ani rifadhe maali keelloo miidiyaan dhaggeeffatu jira moo qobboloo moo maal jettanii qobboo moo maali maqaan isaa boqqolloo moo maal jettanii ka shimallis fakkaatu san miidiyaa shimallis fakkaatu san ka fuula shimallis fakkaatu san immoo
moo keelloo miidiyaadhaan waan kana oofu jiree gizee meeqa keelloo miidiyaa jaa ammas ni laala keelloo miidiyaa jaa hedduun isinitti qaanfadhe akkam hedduu nama qaanyeessitan hedduu nama saalfachiistan akka nama tokkotti hedduu isini qaanyoine ummanni Oromoo isini gaddee jira waan isin gootan kan takkarralee lama gootan namni khalee irraani barata namni khalee waan burjaaja khalee irraani barata arra waan khalee godhe irra ni barata hay namni waan khalee itti jirtan irraa barachuu qabdan waan khalee gootan irraa barachuu qabdan khalee samaal gootan ajandaa umtan akasi gabbaatanii way marree wayyoo jennaan hayyee jenne hagissa ka sagalee jawaar finneettan hayyee jenne sagalee jawaar keelloo miidiyaa fi duudeema jenne eega gana maanqa galgala harka marannee isiniin deebistanii dhiifamaa jettan gabbaatanii maali miidiyaan akkanaa ايش هذا ميديا كيلو غرا اورومو باتي مندنو وانا كنا مالي هين ايغم وانا كنا اسنرا هين ايغم وكني سنرا وانا كنا نحاق اورومو خرا حاق اورومو خرا دوغا قفان باسو ملي خرا برجاجيتي خرا واني انتانيتي خرا اورومو ولتي مفجيسو اورومو ولي سينسيسو توكما ديغو هنا يودفتن انسمع مام ور اندغينو انا كنا ولي ديغو في ولي سينسيسو يودفتن سان ساق ابسوتي سا وبو برا دابچوتي سا وبو ججبيسوتي سا امته اوروموتي حامله كنوتي توكما لفاكوتي سان سارا ساسان دابني موتوما بوقيسوتي akka miidiyaa tokkotti jajjabina ummata Oromoo bira dhaabbachuu hamilee ummata Oromoo eeguu dhugaa Oromoo baasuu hattuu fi gantuu salphisuu miidiyaa nuti qabeenu hattuu salphisuu dhagabbaasee warra Oromoo ajjeesee ganuu jirurraa gabbaastee salphisuu malee ati jaala keenya fiddee burjaajii uumuun waanuma hintaane rekeelloo miidiyaa kana waan hintaane kun waan gocha isinirraa hin eeggamne hin godhina keelloo miidiyaa keessa ani gizee 2-3-4 arkeetin jira keelloo miidiyaa keessa seenanii jira wanni seenan saniifuu keelloo miidiyaa ija diimtuudhaan laallee nama san keessaa baasuu qabna dhugaa kiyyaa dhageeffadhu nama achi keessa seenisan baasuu qabda keelloo miidiyaa akkana waljin deemnu akkana karaa tokko deemuu hin dandeenyu miidiyaa ummataaf dhaabbatu ta'uu qaba miidiyaa rakkina ummataa himuu ta'uu qaba miidiyaa dhugaaf dhaabbate ta'uu qaba miidiyaa tokkummaaf dhaabbate ta'uu qaba miidiyaa kaayyoo fi karoora qabu ta'uu qaba miidiyaan tokko miidiyaa hamilee ummata Oromoo eeguu qaba miidiyaa tokkummaa Oromoo cimsuu qaba miidiyaa ummata hunda ija takkaan laaluu qabu malee asitti fiddanii akkamitti akkana waliigaltee maarree mixirqoo hey inta uree kuni hin barbaachisu kuni isinirraa hin eeggamu an akka tokkotti isin kuni nu hedduu isinitti aarree jira gizee takkarra 2-3 aarree kun amma ajandaa gootanii jirtan waan taayyeen fedhu waan OPDO'n halkaniif guyyaa marattee qabnee waliigaluu didanii wali seenanii ifiifuu wali jiran huna ummanni Oromoo kaabaa fi kibbaan waan isaan godhu jiran kana hin jaalanne ummanni Oromoo akkana waan taayyeen ganamaa fi galgalaa fi hirriiba dhabee waan inni hirriiba dhabee itti barreessee harki isaa iitee harki isaa akka qomaaxatti tortoree kana isin gabbaastanii miidiyaa ummata Oromootiif dhaabbate jennu irratti waan akkanaa kun baasuun hedduu qaanyiidha. Hedduu isinirraa neenu nuti miidiyaa ni qabnaaf teenya. Miidiyaa sabaaf dhaabbateef teenya. Miidiyaa dhugaa ummata Oromootiif dhaabbateef teenya malee miidiyaa OPDO harka dadhabuu fi OPDO nutti gammachiisuu fi ummata hattuu fi gamtuu nurratti akka ficcaantu nu goosisu hin barbaannu nuti. Okay? Miidiyaa ummanni hattuun akka nurratti ficcaantu liqimqimiin gabbaatee tortora keessan dhaggeeffadhaan nun jettu hin barbaannu nuti.
sinigalemi yoo rakkoon jiraateewu silaa rakkoonuu jiraate keessaan waliif galuu keessaan wal gorsuu wal ta'uun osoo jiru keessaan wal mareetuun mammarii jajjabaa jira hayyoota jajjaba qabna keessaan wal mareetuun osoo jiru wanni gabbaasanii qoshonshora dhageessistaniif maali isin wanni gabbaasanii kana dubbattaniif keessaan wal mareetuun hin jiru keessaan maaliif akkamitti akkana jettanii maaliif fiidanii ummataaf dhageessisuuf haamilee ummataa tuquu maa barbaaddan wallahi laazim hedduun isinitti aaree jiran hedduu akka nama tokkotti akka maakiitti akka oromootti hedduu aaree jira kun isinirraa aynee nuti kana isinirraa ayneen beenu gizee takkarra lamarra bakka ijoollee yaangidha bakka waanuma dogongoraa waanuma jiru jenneetuma isin bira dabarra yaa bakka salphaadha hayyee jenneetuma dabarra gizee hundaa'u amma cirraashii waan guddaa wannin opiidiyoon malaaxaan itti shuurra jette fiddanii dhufuun asitti fiddanii dhufuun hedduu ulfaata keelloo miidiyaa wallahi laazim waan akkanaa kana isinirraa neeynu waan akkanaa kana fiduu hin qabdan waan akkanaa kanarraa of qusachuu qabdan akka nama tokkotti waan akkanaa karaa dhugaatiin baasaa jee Jawaar Mohaammed dhugaa Oromoo karaa dhugaatiin qofa baasuu qabdanii miti jee dhageeyitii argatuuf waan ummata Oromoo walitti mufachiisu waan diina harka dhodhooysiisu waan diinni gammadee dhiichisu fiduun waanuma hin taane kuni Oromoof dalagu jirtan takiin miidiyaan kun saba Oromootiif dhaabbate jechuun hedduu ulfaata akka maakitti miidiyaan kun Oromoof dhaabbatu jira jeegise yaadu hedduu ulfaata keelloo miidiyaa waan isin hojjetanirra kan ummata hamilee xuuxantirra heddummaata takkaa lama sadii miti hamilee hedduu nu tuqaa jirtan dheegadda waan hanqas ga'usan fiddan waan guddaa achi keessaa bee jettanii fiddanii akka namni hundi haasee nu kooflee ara jara kijiba araba Allah waan akkanaa kan isinirraa neeyyu miidiyaan keenya qulqullaa'uu qaba miidiyaan keelloo miidiyaa qulqullaa'uu qaba keelloo miidiyaa rakkina jiru if keessa nama isin keessa seenee saniifu ijoolleen achi keessa jirtu yaangidha if keessa laalaati ija banadhaati laalaati nama achi keessa burjaaja godhu jiru if keessaa baasa keelloo miidiyaa rakkoo irra jira keelloo miidiyaan osoo hin beekin beeytanii haa ta'u osoo hin beekin haa ta'u beeytanii haa ta'u mooraalii Oromoorra tarkaanfachaa jirtan dhugaa rabbi osoo hin beekin haa ta'u beeytanii Oromoorra tarkaanfachaa jirtan mooraalii Oromoo tuqaa jirtan sanifuu keelloo miidiyaa waan kana laaluu qabda wanna kana akka kiyyatti ani amma waan dhugaan dubbachuu dhufee as biratti waan dhugaa jirtu walitti himna sinigalee misanifuu waan kana if keessaa laaluu qabdan maali ummata kanaafis gabbaatanii ibsa baasu ibsinu akka nu ibsitan akka gabbaatanii waan kanarraa dubbattan ni barbaanna maaliif gochi kun akka godhame maaliif barbaachise tokkummaa Oromoo diiguu ummata gammachiisu mooraalii Oromoo tuquu tarkaanfachuun maaliif barbaachise gabbaatanii akka nu ibsitan barbaanna keelloo miidiyaa sumaan isin gaafanna yoo na dhaggeeffatu jirtan yoo na arku jirtan warri keelloo miidiyaa keessa jirtan waan kana akka gabbaatanii nu ibsitan barbaanna خلاص akka nu ibsitan barbaanna waan sirriiti miti miidiyaan kun waan sirrii godhattu jiru maaliif barbaachise mee maaliif fiduunoo maaliif barbaachise interview godhuu maaliif barbaachise rakkoo jirtu ummataaf ibsuun maaliif barbaachise ummata Oromoo qofaa miti kun amma ummata Oromootiif hin himamne kuni OPDOf himame kunoo wanni isin barbaaddan akkana ta'uu jira jettanii kanaa soitan isaaniif garuu arras borus wanni diigamu tokko hin jiru wanni arras borus na dhaggeeffadha warri OPDO malaaxaa jallaatti na dhaggeeffadha ummata sammuu malaaxee Dooktara Sheeka Ifinjoo na dhaggeeffadha ana ko jaalmarre mitirkisho Dooktar mena dhaggeeffadha isiniifin ma warmo OPDO jirtan kan arras borus ta'e
addi bilisummaa Oromoo waraanni adda bilisummaa Oromoo arras ni jira duraanis ni jira arras ni jira ganaafis jiraachuuf ta'a jechuu ganaafis hattuu fi gantuu buqqisuuf ta'a hirriba isin dhorkuuf ta'a hirriba dhabdanii jirtan ammas ganaa hirriba isin dhorka ganaa hirriba dhabdan ganaa bikka seentan dhabdan maraataa jirtan ammallee gana maraattan arras boorus kaayyoon isin qabdan wanni isin barbaaddan yoomillee taatu qancartuudha galmaan isiniin geessu shanee dhabamsiisuu sin dandeessan walit diruu sin dandeessan arras boorus kana biha Oromoo baga gammaddan dhugaan Oromoo bihee wayyoo itanii iyyitan dhugaa maaltu bee dhugaan Oromoo bee walis seenan Oromoon walis seentu jirtana furada Oromoon walitti seentu hin jirtu arras boorus ta'e Oromoon walitti seentu hin jirtu isintu walitti seena malee sinigalem isintu wal deebee dhagaa wal falaxuta opidio amma walitti jirtanii isintu walitti deebee wal fixu wal nyaatu ta'a malee Oromoon wal nyaatu hin jirtu Oromoon walis seentu hin jirtu kana booda Oromoon tokkummaa qabattee karaa tokkorra dhaabbattee deemaa jirti karaa qawweetiin deemaa jira Oromoon walitti seentu takka illee hin jirtu kana rafaati hirriba dhaba akkana namni isin dhaga'u hin jiru ka isin dhaga'uut hin jirre kan kaayyoo keessan galmaa isinii ga'uut hin jirre malee kaayyoon keenya arras boorus galmaan ni ga'an hirriba dhabdan maraattan ciisa dhabdan kara deemtan dhabdan akka taatan wallaaltan akkamitti walii ganaa isin fixra አንድ በአንድ ነው የምንተኩሳችሁ አንድ በአንድ ነው የምንጨርሳችሁ ልካችሁን ነው የምናስገባችሁ ስኒገሌሚ hirriba dhabdan gana hirriba dhabdanii maraatanii ጦሽ taatan ወይ ኦሮሞ ገመኔ ኦሮሞ አካፋ ክፍት ደነስ ደደብ የጭንቅላት ደሃ ሰሙ ይንቀብደን ምስኪኑማ ረኪነ ሰሙቱ ይስንትጭ ወላነሙ ቀብደን ይስን ወሪዮ ቪዲዮ ዋን ጥቆ ጠረፈ ቀበተኒ በገገመደን ምንድነው ወላነሙ ቀብደኒስ ረኪነ ሰሙ ይስን ይጅራ ረኪነ ሰሙ ቀብደን ሰሙ ከይሰን ከይሰ ተቁ ጪሰ ደደመኔ ተቁማን ኦሮሞ የሚለኝ ዲከም ተነቤኻ ለማፋሞ ኬሎ ሚዲያ ዋንጅሩ ገባቴን ኢብሱ ደንደው ቀብታ ገባተኒ ኡመተ ከናፍ ኢብሱ ደንደው ቀብደን ገለቾ ማዋነ ደጌፈተን ይፍጅራ ዳውል ፋዳ ሆራ ቡላ